Ashama harka fuunee daawwattoota Forex Entertainment sagantaan keenya sagantaa addaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaanis naffeerra egaa akkuma beekamu weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa weellisaa angafaa akkasumas qabsaa'aa umrii dheeraa yookaan ammoo qabsoo uummata Oromoo keessatti gama aartiitii fi gama lubbuu isaatiin otoo of hin qusatin nama gumaacha guddaasaa uummata Oromoodhaaf godheedha. Zariuu Wadaajoo boqachuu isaatiin wal qabatee seenaa isaatii fi akkasumas ammoo daandii inni irra deeme waan tokko kaasuudhaaf dirqamneeti jirra. Mahammad Baganagaan dhufte. Baganagaan dhufte saaka. Egaa akkuma beekamu artist Zariuu Wadaajoo namni Oromoo ta'e namni san beekne jiru bara dukkanaa san keessa taa'eetiin uummata Oromootii fi nama duungoo ta'aa turedha. Egaa duutiin ooltu artist Zariuu Wadaajoo egaa guyyaa dheengaddaa lubbuun isaa addunyaa kanarraa dabarteerti kanuma sabeeffachuudhaan nullee sagantaa addaa kana kan qopheessine jechuudha. Eeyyan egaa akkuma beekamu weellisaa Zariuu Wadaajoo yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataati ture jechuudha. Sababni dhukkuba isaa Zariuu Wadaajoo weellistoota Oromoo keessa namni akka isa mana hidhaa keessatti dararaa dabarse hin jiru. Yeroo 30 olidha kan inni mootummaa darbaniin hidhamaa ture jechuudha. Umrii isaa guutuu mana hidhaa keessatti dabarse jechuun ni danda'ama. Achi keessatti dararaan adda addaa kan irratti dhaqqabaa turedha. Sanumarraa ka'uudhaan qaamni isaa akkasumas keessoon isaa dhibeedhaan qabameeti jira jechuudha. Akkuma beekamu ji'a muraasa darbe keessatti dhibeen isaa itti hammaannaan uummanni Oromoo yaalaa fi qarshii walitti qabaa ture. Sana booda dhaabbanni bishaan Goolden ispoonsara guutuu ta'uudhaan akka inni gara biyya Hindiitti deemee yaalamu godhaati ture jechuudha. Yaalarraa osoo jiruuti egaa kan inni biyyuma Hindii keessatti lubbuun isaa dabarte jechuudha. Akkuma beekamu ka artistii Zariuu Wadaajoo gaaffii gaafatame tanaan dura ture keessatti jechuudha akkuma inni dubbate sababiin dhukkubaa isaallee dararaa mana hidhaarraa kan gahe jechuudha kan dhukkubni itti cima afaan isaatiin kan dubbate jechuudha maali jennaaniin mootummoonni darban hundi isaaniitu iyyuu namoota akkanaa kana yoo jedhan maal akka godhan beekuun waan danda'amudha. Sanumarraa ka'uudhaan yeroo baay'ee kulkulla kalee yookiin infekshiniin kalee isa dhukkubaa ture akkasumas ammoo michi sombaas qaba ture Zariuu Wadaajoo goota akkasiisan ka jilbifachiisuu danda'a jechuudha. Wanti garaa nama nyaatu boqachuu artist Zariuu Wadaajoo keessaa wanni anta ajaa'ibaa maali beektaa? Yoo yaadattee jettee guyyaa deemu jechuudha. Nagaatti ka Finfinnee akka waan itti dhaga'ame akka waan as hin deebine orga inni boqotee jechuudha viidiyoo san bakka deddeebi'ee daatiin bakka jechuudha akka waan dhossaadhaan isatti himamee deebituu achuma boqotta jedhee lammaffaa immoo artist Zariuu Wadaajoo weellistoota biroo irraa wanni addas taasisu waan baay'ee jira. Isaan keessaa tokko maal akka ta'e beektaa? Bara Zariuu Wadaajoo jiran weellistoonni baay'een maqaadha ollee baay'een ni jiranii weellistoonni baay'een biyya alaa deemanii ture yeroo san yeroo mootummoota yeroo san jiran darguu fi mootummaa wayyaaniitiin ragaa ture kan ka'ee baqatanii biyya alaa ba'anii turan jechuudha. Zariuu Wadaajoo garuu ani biyya kanaa hin ba'u du'eetiin bada malee asumatti reeffi keellee asumatti awwaalama Oromiyaa keessaa hin ba'u jechuudhaan namni yeroo san bara dheeraadhaaf akkasitti tureetu jedhe ka rabbi wajji wal maruu hin danda'anii guyyaan geettee yeroo deemu ammoo keessaa waan beeku jecha nagatti miilaan nama asii hin ba'u biyya kanaa hin ba'u yeroo fayyaa jechuudha ba'uu ka danda'u kan immoo mootummaa san jalaallee yookiin ammoo diina jalaallee bahee jireenya gaarii jiraachuu danda'u dhiiseeti jiroo dhumaa biyya biraatitti dhaqee boqochuun isaa keessatti nagaatti Finfinnee gaafa inni jedhu maaltu fuuldura kan koo dhufe beektaa? Bara 1990moota keessaa akka lakkoofsa faranjiitti yeroo adda bilisummaa uummata Oromoo Finfinnee qabatee yeroo qubatan sana keessatti kanneen akka weellistuu angafaa Ilfinesh Qannoo, Abbiitoo Kabbadaa, Salamoonii fi Zariuun kun waliin ta'uudhaan dhoskaadhaan baandii adda bilisummaa uummata Oromoo qubaatti qindeesse keessaa isaan tokkodha. Achi keessatti Finfinnee Gullallee keessatti waltajjii irratti ba'ee namoota sirbaa turee fi uummata Oromoo keessatti Zariuun wanti adda godhu maal akka ta'e beektaa?
waltajjii dhumarra taa'ee miira hawaasaa sana hubate achumarra dhaabbatee walaloo fi yeedaloo uumee namoota akka isaan miira keessa galanii kaka'an gochuudhaan wanti adda isa godhu sanadha. Keessatti Finfinnee keessa Finfinneedhaaf adda durummaadhaan namoota qabsaa'aa turedha jechuudha. Seenaasaa fakkeenyaaf raayyaa abbaa maccaa seenaasaa bara nafaa nutti himaa ture. Ani Zarihuun Wadaajoo akka nama dhuunfaatti yeroo sadii argadheetiin jira. Yeroo tokko manuma isaa deemee yeroo inni akkas dhukkubsatu gaafadheetiin ture. Seenaa inni taa'ee nutti himu egaa kitaaba hin dubbifamne al tokko dadhabinni Oromoo maal akka ta'e beektaa asirratti namoonni akka kanaa namoonni hedduun seenaa gurguddaa dabarsan hedduu isaanii jiru. Yeroo isaan lubbuudhaan jiranu kana keessatti namoonni kitaaba barreessuu danda'an namoonni diraamaadhaanis haa ta'u fiilmiidhaanis haa ta'u waan isaan keessa dabarsan kana barreessanii osoo dhalootaaf ka'aniiti dhaloonni dhufullee waan guddaa irraa barataa deema jechuudha. Dhugaa dubbachuuf utuu inni lubbuudhaan jiru utuu barreessitoonni Oromoo seenaa isaa barreessanii lafa kaaniiti seenaansa xiqqoo akkuma anu afaaniin dubbannu kanaa miti waan hedduu keessa dabarfate. Qabsoo maalirratti jalqabe beektaa? Manarraati kan inni jalqabe wanti adda isa godhu maatii isaarraati. Akka tasaa ta'e inni maatii isaadhaa fi ilma dhiiraa tokkicha. Ilmi isaa obboleessi isaa tokko yeroo lola Eertiraa fi Itiyoo keessatti duulaaf deemee achi buuteen isaa dhabame akkuma inni dubbatetti jechuudha interviiwwan adda addaa irratti. Inni maatii isaa keessaa dhiira isa tokkodha. Qabsoo manuma keessatti jalqabe. Maalirratti jalqabe akka tasaa maatiin isaa kun abbaa lafaati. Abbaa lafaa kan jennu lafa bal'aa nama qabudha. Lafa bal'aa kana gaafa qabdu ati teessee nyaatta. Namoota lafa hin qabne namoota humnaan hojjetanii bulanuuf lafa kontoraata kennitaafiif isaan qotanii harka sadii keessaa yookaan harka afur keessaa abbaa lafaatii fi harka caalu kennanii fi ofii isaaniitii humnaan hojjetanii waan xiqqoo fudhatanii galu. Zarihuun waan kana ilaalee akkamitti isaan kun humnaan hojjetanii waan xiqqoo kana fudhatanii galanii kan jedhuuni maatii isaa jalaa midhaan sana hateetu geessee gara birootiin warra qotan sanaaf geessee kennaa ture jechuudha. Sana booda maatiidhaa wajjin walitti bu'ee gara mandiitti geeffame achirraa jalqabee jechuudha qabsoon isaa. Egaa yoo akkuma ati jette jalqabumarraa kan Zarihuun Wadaajoo egalee Zarihuun Wadaajoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1949 kan inni dhalate jechuudha. Akka seenaan isaa himutti umrii 19 ta'eeti kan qabsoo kana keessa seenuu danda'e. Keessattuu akkuma jettee erga mandiitti as deebi'een boodatti mandii keessatti sochii baay'ee taasisuudhaan gubboo xaaxaa akka mandii yuuxaa jechuudhaan dhukaasa jalqabaa kan bane jechuudha. Akkasii achi booda as deebuudhaan illee gara Naqamteetitti deebi'eetiin weellistoota akka Ilfinesh Qannoo, Abitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa Foolii ta'uudhaan baandii bilisummaa Oromoo waan jedhu dhoksaadhaan nama hundeessadha. Egaa waan yeroo keessa gara qabsootti dabalame yookiin ammoo ayyaallaallattummaadhaan waan dhufe miti jalqabumarraa jechuudha kan Zarihuun Wadaajoo qabsootti. Keessatti sirboottan isaa keessaa yeroo sanatti kan inni ittiin beekame injiraan mataa koo maalumaaf na nyaattaa. Waltajjii jalqabaa. Si obseen dadhabee fonqolcheen si gataa ofirraa si gata. Kun ergaa guddaa qaba. Achirratti kan inni qabsoo jalqabe keessatti ammoo yeroo baay'ee waltajjiiwwan adda addaa irratti gaafa inni ba'ee sirba isaa keessaa geerarsa isaa keessaa kanan jaalladhuuf waan tokko jira. Eessattuu yoo deeme ani ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina. Ani ilma gandaa miti gandaan na waamina. Ani ilma dhaabaa miti dhaabaan na waamina. Ani ilma Oromooti. Oromiyaadha an Oromoodha kan Oromooti kan jedhu yeroo hedduu keessatti irra deddeebiidhaan kan inni sirbu keessa ergaa guddaa qaba jechuudha kun. Kana qofallee osoo hin taane weellisaa Zarihuun Wadaajoo akkuma beekamu akkuma mareef dubbataa turre waa'ee hidhaa namni weellisaa Zarihuun Wadaajoo hidhamee hin jiru. Anillee qaamaan yeroo baay'ee argee ture keessattuu baandii gadaa irratti Finfinnee keessa yeroo baay'ee ol agarraa 2007 kaala lakkoofsa faranjii 2006 2005 keessaa baandii gadaa ture tagbaar iddi ijoolleen Finfinnee ni beekanii achi keessatti kan Zarihuun Wadaajoo bookkisu jechuudha. Akkasuma immoo bara 2014 yeroo inni gara Ameerikaa imaluudhaaf piroosesarra jiru akkama hojjetee inneetumaan haasa'uu nuwaati mana isaa iddoo nama sabboontuudha beek. Anis argadheen jira. Adulaattuu Gammachuu nama sabboontu jechuun qabsooftuu ture siin qabsooftuu. Qabsoodhuma keessattuu kan isaan wal arganii. Maal jettee Zarihuun Wadaajoo manni hidhaa Finfinnee keessa jiru bakki inni itti hidhamne hin jiru. Gaafatu hin dandeessu san caalaa jechuun
Finfinnee keessatti iddoo inni itti hidhame hin jiru. Iddoo inni itti hidhamne hin jiru jechuun hagamta akka dararamaa akka ture, hagamta akka dararamaa akka ture jechuun waan nama miira nama tuquuti. Zarihuun Wadaajoo ofii isaatiin jiraannee ka uummatuma Oromootii fi kan jiraataa ture. Egaa maal godhan ka duuti waan hin oolle jecha ka. Duuti waan hin oolle Zarihuun Wadaajoo wanti adda isa godhu ammas bosona galee nama lolaa turedha. Keessatti adda bilisummaa uummata Oromoo yeroo inni Finfinnee keessatti quba chaartaraa sana keessatti waboo adda bilisummaa uummata Oromoo zoonii Shawaa keessatti makamanii lolaa turanii achi keessatti baay'ee rakkachaa turanii akka tasaa ta'ee nadhii gammadaa isaa fi Ilfinesh Qannoo akka isaan gara bosonaa deemanii lolanu godheeti keessatti waraanaa badhaadhaa Dilgaasaa jalatti nama lolaa ture akka tasaa ta'ee lolli yeroo sanatti adda bilisummaa uummata Oromoo osoo hin injifatameeti kan inni cabe jechuudha yeroo sana keessatti yeroo sanatti qooda gurguddaasaa nama sagalee qofaan osoo hin taane meeshaadhaan illee bosona galee falmaa ture keessatti Ilfinesh Qannoo wajjiniin sirboottan hedduu hojjetanii wal harkaa fuudhanii jaalala fakkeessanii qabsoo hojjechaa turan jechuudha sirboottan inni hojjetu keessatti ammayyaa gaafa ammayyaa keessa fidu jaalala fakkeessee qabsoodha kan inni sirbaa ture keessatti si jibbee laalee si jibbee didibbee hojii kee laaleen si jibbee waaqayyo si jibbee Oromoon si jibbee addunyaan si jibbee kaabaaf kibbaan bahaaf dhihaan sitti tume dibbee daa'iman ture yeroo sana sirba kana sirba jaalalaa seetan ittiin dannasaa ture sirbi kun sirba qabsooti egaa inni sagalee qofaan osoo hin taane meeshaadhaan illee nama bosona galee lolaa turedha jechuudha. Yaa dhugaadha Zarihuun Wadaajoo akkuma ati jettee bara mootummaa fiwudaalizimii irraa kaaseetiin kan inni qabsootti seenee keessattuu bara chaartaraa san jechuudha ka chaartarri deeggaree boodatti mootummaa wayyaanee irratti dhukaasa banaa nama turedha. Walaloo isaa keessaa kan akkaan jaalatu tokkotu jira maal jedhaa galata jechuuf mootummaa wayyaaneetiin jechuudha. Galata jechuuf islaa hin beektan abadan eega alamuu qixxeessaa lammatan nyaatanii jechuudhaan kan inni walaloo onni jedhaa ture. Akkasuma ammoo ka sirboota isaa keessaa referendamiin jira. Referendamii nu waliin dhaadannoo baay'eetu kan miira namaa tuqu. Sirboottan hedduudha kan inni hojjete baaqeedhaanis hojjeteeti jira keessatti waltajjiiwwan adda addaa irrattis namoota miira hawaasaa dhaggeeffatanii amma jedhanii amma waa uuman keessaa isa tokko egaa seenaan isaa gabaabumatti waan baay'eedha waan ta'eef akkamitti goota keenya kan ammoo uummanni Oromoo amma fakkeenyaaf har'adha kan inni gara biyyaatti seenu reeffisaa hindiirraa gara biyyaatti kan inni seenu hadha keessatti wanti nama gammachiisu maal akka ta'e beektaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti of bareeti jira oolmaa namni tokko Oromoodhaaf oolee bareeti jira amma fakkeenyaaf weellisaa Nuhoo Goobanaa yoo fudhannee jennee awwaalcha gootaati kan isaan awwaalamanii sababni isaa umrii isaanii sana keessatti uummata Oromoodhaaf oolmaan isaan oolanidha kan inni akka awwaalcha gootaa akka isaan awwaalaman kan godhe akkasumas weellisaa kabajamaaf jaallatamaa Dr. Alii Birraa awwaalchi isaanii illee baay'ee kan nama gammachiisudha kanaaf Zarihuun Wadaajoonis immoo warra tartee sana keessatti ramadamanudha warra weellisaa hangafaati waan ta'eef uummanni Oromoo awwaalcha isaa akkamitti gochuu danda'a kan jedhurraa waan tokko dubbannu jechuudha. Egaa waan bareedaadha ka artistiin kun nama saba isaatiif wareegama barbaachisu kafalee jechuun fudhateetiin kan hangammaatti qabsaa ture daandii isaa irra deemuudhaan kan Oromoon illee as ga'ee maal jennaaniin Zarihuun Wadaajoo qooda namni tokko ilmi sabaa tokko yookiin ilmi sabaa kan jedhamu tokko saba isaatiif oolee wanni irraa hanqifate akka illee hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu namni kun nama galata biyya isaatiif illee oolee nama uummata isaa irraa illee galata qabu nama umrii guutuu qabsaa'ee umrii kana keessatti nama mana soon ijaaratin kan inni addunyaa kanarraa boqochuu danda'e garuu gara dhumaa irratti kan gargaarsa uummanni Oromoo taasisaniif tinki mana Adaamatti jechuun yeroo inni jiraatu qabutti hin jiraanneedha jechuu barbaade. Asirratti dubbii kee dammaan qabee keessatti nam tokko galateeffachuun barbaada. Masarat Dhaabaa
weellistoota hangafa oolmaa Oromoodhaaf oolan kanaafi mana irratti akka Oromoon ijaaruuf duula gurguddaa godhaa turte fakkeenyaaf kan Nuhoo Goobanaa yoo fudhannee jenne amma jedhamee amma chaalenjiin adda addaa godhamee keessatti ammoo yeroo baranaa Ittiqaa Tafarii konkolaataan isaa jalaa fuudhamee jiru akka Ittiqaa Tafarii bira dhaabbatamu keessatti weellistoota Oromoo oolmaa Oromoodhaaf godhan keessatti akka isaan gargaaraman nama godhaa turedha Masarat Dhaabaa akkasumas kan Zarihuun Wadaajotiif akka manni godhamuu fi nama tattaaffii godhaa turte keessaa si tokkodha gamanaan galateeffachuu barbaada. Ammallee koree awwaalcha gaggeessaa artist Zarihuun Wadaajoo keessa illee ni jirti Masarati hanga amma argitti jechuun hanga malaalaa jirutti kominikeeshiniin biiroo Oromiyaallee ka ibsa baaseetiin jira awwaalchi gootaa ni taasifamaa fi jechuudhaan kan dubbatamu jiru hadha ganama jechuudha sa'a 12 akka irratti kan inni boolee seenu kanaafuu gara mootummaatiin illee gargaarsa kanaa yoo taasifame uummanni keenya immoo uummanni kuuwwan jechuudha kan Zarihuun Wadaajoo dungoo ta'ee fi qabsaa'aa fi ture sun ammoo haala kamiin buufata xiyyaaraa dhaqaniitiin akka simatuu qabanidha kan jechuu barbaadu jechuudha. Kana jechuun akkuma waan mootummaan hojjetuu fi yookiin ammoo warri dhimmi koree hojii raawwachiistuu kun dalagu akkuma jiru ta'eetumaan uummanni keenya illee baheetiin simannaa gootaa taasifamuu fi qaba jechuudha. Kutaan Oromoo hundi isaatuyyuu akkuma inni jedhee inni ilma kutaatii miti ilma Oromooti waan ta'eef ummanni Oromoo hundi buufata xiyyaaraa booleetti argamtanii goota kan keessan kana nama osoo ofiif hin jiraatin saba isaatiif jiraate kana simannaa gootaa gochuu fi qabdu warri biyya keessa jirtan jechuudha. Gaafa awwaalchisaatis ammoo awwaalchisaa akka gaariitti akka namni gootni tokko biyya isaatiif wareegame tokkotti awwaalamuu qaba jenna kun dhaamsa Forex Entertainment. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan qabsaan akkasuma gameessi Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuun walqabatee qophii hagammaa taasisaa turredha kuni. Egaa artist Zarihuun Wadaajoo guyyaa boruuti kan awwaalchisaa raawwatamu jechuudha. Awwaalchisaa immoo Finfinnee keessatti kan raawwatamu jechuudha. Egaa uummanni keenya kan biyya keessa jirtanillee carraa kanatti fayyadamtaniitiin goota kanaaf nama qabsoo hanga lubbuun jirutti wareegama barbaachisu fudhachuudhaan biyya Oromiyaa irraa hin bahu biyyattii irraa hin bahu jechuudhaan nama qabsaa ture kanaaf simannaan gootaa taasifamuu fi akkasumas guyyaa borullee iddoo awwaalchaatitti sirna ho'aan akka gaggeessan gamanumaan isin dhaabna waan jettu jiraate. Dhumarratti akkuma kana dhaamsi kan keenya kana fakkaata. Dhumarratti ammoo seenaa isaatiif bara kam akka dhalatee fi hojiiwwan inni hojjete bifa dookumentariitiin Muhammad Morkamaa kan isin biraan ga'u ta'a waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.